faayidaa boqqolloo kanneen ni beektan yoo beektan baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Yoo hin beekne immoo viidiyoon kun isiniif jechuudha. Boqqolloon akka faayidaa kanneen of keessaa qabu ni beektanii? Yoo beektan baay'ee dansaadha. Kanaaf boqqolloon faayidaa guddaa akka qabu qaama keenyaafillee asheeta isaatiin namoonni faayidaawwan boqqolloon muka yookiin midhaan mukaa jennee yaamna jechuudha. Garuu boqqolloon iciitii guddaadhaan nyaata albuudotaa fi faayibariidhaan kan dagaage kan badhaadhe kan of keessaa qabu madda aantii oksidantiidhaan kan of keessaa qabu keessaa isa tokko jechuudha. Kanaaf wantoota hedduu ni ilaalla jechuudha faayidaa boqqolloo. Kanaaf viidiyoo kana isinis immoo kabajaan kana sin gaafadhu laayikii fi sabiskiraayib gochuu keessan viidiyoon kun namoota birootiif illee akka bira qabu laayikii fi sabiskiraayib gochuu keessan hin dagatinaa maatiiwwan koo isiniin jedha. Kanaaf tokko lama jennee wantoota hedduu ni ilaalla jechuudha. Tokkoffaa irratti boqqolloon faayibariidhaan kan guutame kan ta'e keessaa faayibarii guddaa kan of keessaa qabu inni immoo bullaa'insa nyaataa keenya fooyyessuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Boqqolloo asheeta isaatillee yoo nyaanne akka garaacha keenya keessatti bullaa'insi nyaataa sirnaan adeemsifamu gochuu keessatti gahee qaba jechuudha. Akka lammaffaa irratti immoo kan ilaallu boqqolloon aantii oksidantii yookiin farra oksidantoota garaagaraa kan of keessaa qabu ija keenya eeguudhaan jechuudha. Ija kana keessatti boqqolloo keessatti viitaamin E ni argama jechuudha. Viitaamin E noo argamu viitaamin E keenya immoo qaroo ija keenya baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akka sadaffaa irratti immoo kan boqqolloo madda anniisaa jedhamuudhaan kan beekamu keessaa isa tokko jechuudha. Sababni isaa kaarboohayidireetii yookiin akka anniisaa battalaatti shankooraan walitti dhiyaachuudhaan hariiroo guddaa qaba jechuudha. Akka anniisaa battalaa nu gargaara jechuudha. Nyaatonni akka qamadii fi wantoonni daabboo irraa tolfaman kun anniisaa battalaa yookiin kaarboohayidireetii keessatti ramadaman jechuudha. Kan biraa akka afuraffaa irratti immoo boqqolloon kun immoo onneen keenya akka fayyaa qabaachuu isaa argamsiisuu viitaamin B'dhaa fi akkasuma maanginiziyeemii qaama keenya keessatti yeroo hundaa akka dammaqinaan onneen keenya fayyaa isaatii fi tajaajila isaa kennu gochuu keessatti ni gargaara jechuudha. Akka shanaffaa irratti immoo kan ilaallu boqqolloon kun immoo gogaa qaama keenyaa yoo fuula keenyallee dibanne viitaaminoota adda addaatiin kan guutame keessaa isa tokko jechuudha. Keessumattuu viitaamin C'dhaan akkasumallee dabalataan laayikoopiin kan jedhamu kan of keessaa qabu fuula keenya bareechuudhaan illee gogaa keenyallee boqqolloon kun asheeta isaatillee baay'ifnee yoo nyaanne faayidaa guddaa nuuf qaba jechuudha. Kan biraa immoo kan akka ja'affaatti immoo kan ilaallu boqqolloon kun sirna narbii qaama keenyaa akka tajaajila guddaa kennu gochuu keessatti nu fooyyessuu keessatti yeroodhaa yerootti viitaamin B1 of keessaa boqqolloo kana keessatti ni argama jechuudha. Kanaaf boqqolloon kun nuti akka wanta faayidaa guddaa nu qabu beeknee akka soorachuun nurra jiru beekuu qabna jechuudha. Kan biraa akka torbaffaa irratti immoo kan ilaallu akka torbaffaa irratti boqqolloon kun keessatti albuudota garaagaraatiin kan badhaadhe yoo ta'u keessumattuu albuudni isa keessatti argamu keessa ayiranii fi maaginiziyeemii isaa keessatti argama jechuudha. Kanaaf boqqolloon akka hir'ina dhiigaa qaama keenya keessatti illee wantoonni garaagaraa sababa garaagaraatiin illee maaginiziyeemiinis faayidaa guddaa qaba qaama keenya keessatti illee jechuudha. Kanaaf soorachuun nurra jira jechuudha. Saddeettaffaatti immoo kan ilaallu boqqolloon keenya fooyya'insa garaacha keenyaa fi akkasumallee kolesteroolii qaama keenya keessaa xiqqeessuu keessatti gahee guddaa akka nu qabu kana hundi keenya ni beekna jechuudha. Kanaaf beeknee boqqolloo kana garaacha keenyaaf illee akka isa soorannu akka fayyummaa garaacha keenya kolesteroolii qaama keenya keessa jirullee akka inni gadi xiqqeessu gochuu keessatti jechuudha. Akka saglaffaatitti boqqolloon kun immoo sirna immunitii siistem yookiin immoo sirna madummaa qaamaa waan of keessaa qabuuf sababni isaa viitaamin C immoo qaama keenya keessatti dhukkuboota garaagaraa nurraa ittisuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf jechuudha. Kanaaf nu gargaara jechuudha. Kan biraa immoo
akka kurnaffaatti immoo boqqoolloon kun jabina lafee keenyaa fi akkasumallee foosfarasii fi ziinkii of keessaanii qaba jechuudha. Boqqoolloon faayidaa guddaa nuuf kennu keessaa isa tokko jechuudha. Boqqoolloon kanaaf kana beeknee hundi keenya akka kana soorannu isiniin jedha jechuudha. Boqqoolloon faayidaa guddaa hedduu kan of keessaa qabu keessa isa tokko jechuudha. Kanaaf boqqoolloon faayidaan inni nuuf kennu baay'ee guddaadha. Akka 11ffaa irratti immoo qaama keenya tajaajila qaama keenyaaf akka seeraan eegu keessatti illee nu gargaaruudhaaf keessaa baay'ee isa tokko jechuudha. 12ffaa irratti immoo kan ilaallu boqqoolloon kaansarii ittisuu keessatti illee gahee guddaa qaba. Qaama keenya keessatti illee dabalataan illee diyaabeetii yookiin dhukkuba sukkaaraa gadi xiqqeessuu keessatti faayidaa guddaa waan qabu baay'ee nu gargaara jechuudha. Kanaaf hundi keenya kana beeknee akka boqqoolloo kana faayidaa isaa beeknee akka soorachuun nurra jiru kanneen kana keessatti illee jechuudha. Boqqoolloo kana yeroo hunda yoo soorannu ulfaatinni qaama keenyatti illee akka gadi hir'atu ni taasisa jechuudha. Kanaaf boqqoolloon kun ija keenyaatiif illee akkuma dura dubbanne baay'ee gargaara jechuudha. Kanaaf pirootiinii waan of keessaa qabu madda pirootiinii guddaa of keessaa qaba jechuudha. Fayyummaa dhiiga keenyaatiif illee dabalataan of keessaa qaba jechuudha. Boqqoolloon kun narbii keenyaa fi maashaalee keenya illee sirriitti fayyummaa isaanii kan of keessaa qabu. Boqqoolloon akkasumallee nyaata viitaaminoota fi miineraal yookiin immoo viitaaminoota fi albuudota hedduu kan of keessaa qabu kan guutame kan ta'e keessa isa tokko jechuudha. Kanaaf boqqoolloon kun faayidaan inni nuuf kennu baay'ee nama ajaa'ibsiisan jechuudha. Qaama keenya keessatti illee akka dhiigan garagaraatti illee hin uumamne akkasumallee seelonni qaama keenyaa keessatti illee akka hin banne gochuu keessatti dhiitallee qaama keenya keessa ittisuu keessaa gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf inni baay'ee nu gargaara jechuudha. Kanaaf kana beeknee haa soorannu isiniin jedha. Boqqoolloon akka waliigalaatitti kaalorii 84 of keessaa qaba jechuudha. Kaarbohayidireetii 17 giraama qaba jechuudha. Pirootiinii 3.27 giraama qaba jechuudha. Faatii 1.35 yookiin 35 giraama qaba jechuudha. Daayitarii faayibarii kan jedhan 2 giraama qaba jechuudha. Soodiyeemii 15 miiliigiraama qaba jechuudha. Pootaashiyeemii 270 miiliigiraama waan qabuuf karootiinii kan of keessaa beektaa karootiinii kan jennu sun 47 maayikiroo giraama of keessaa qaba. Haayi faayibariidha qaba jechuudha. Akkasumallee kalee keenya onnee keenya eeguu keessatti farra antioksidantiidhaan akkasumallee fayyina ija keenyaaf immoo haala ittiin yaadachuu dandeenyu keessaa baay'ee barbaachisaadha keessaa isa tokko jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana laayikii fi sabiskiraayib gochuu keessan hin dagatina. Yoo laayikii fi sabiskiraayib gootan anis nan jabaadha. Viidiyoo kanas wanta nyaannu hunda midhaanii jalqabee waan hundaa faayidaa waan nyaannu hunda anis akkam viidiyoo kana isiniif hojjedhu isinis laayikii fi sabiskiraayib gochuu keessan hin dagatina isiniin jedha. Horaa naa bula.